qur'aana. Waa'ee qur'aanaa wantoota kurnan armaan gadii kanneen namni muslimaa hundi beekuu qaba. Isaanis wantoota armaan gadiitii hundi keessanuu koottaa qabadhaa hafadhaatiin sirriitti beekaa isiniin jedhaa. Nama muslimaa biraa fi biras akka gahu sheer godhaatiin isaaniif dabarsaa. Tokkoffaa qur'aanni jecha eenyuuti? Deebiin isaa qur'aanni jecha Rabbiiti. Ragaa kanaa Rabbiin suura Tawbaa keessatti maal jedhaa? وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. جتش الله تجتشو لما فا آية قرآن كيسا كان جلق أبو فمته كمي آية جلق أبو فمته آية سورة العلق كان مال جدودا اقرأ باسم ربك الذي خلق إسا جدودا. سدفا آية قرآن كيسا kan xumura buufamte kami? Aayaa suuratul baqaraa lakkoofsa 281 irratti argamtuudha. Innis maal kan jedhu? wattaquu yawman turja'uuna fiihi ila Allah thumma tuwaffaa kullu nafsin maa kasabat wahum laa yuzlamuun. Afraffaa suuraa qur'aanaa keessaa irra caaltuun kami? Suuraadha. Deebiin suuratul faatiha. Beekamaadha, namni muslimaa hundi salaata keessatti dirqamaan kan qara'uudha jechuudha. Inni shanaffaan aayaa qur'aanaa keessaa irra caaltuun kami? Aayaadha kuni. Afaan Ingiliffaatiin verse kan jedhamu jechuudha. Deebiin isaas aayatal kursiyyiidha. Allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum laa ta'khudhuhu sinatun walaa nawm. Hanga xumuraatti kan jiru sanidha jechuudha. Inni jahaffaan haadha qur'aanaa kan jedhamtu suuraa kamidha? Suuraan haadha qur'aanaa jedhamuun beekamtu suuraa kami? Deebii suuratul faatiha. Isinis beekamtuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin jennee salaata hunda keessatti kan ittiin salaannuudha. Torbaffaa qur'aanni suuraa meeqa qaba? Suuraa 114 of keessatti qaba. Saddeetaffaa qur'aanni aayaa meeqa of keessaa qaba? Aayaan yookaan versiin qur'aanni of keessaa qabu 6236. Saglaffaa qur'aanni waggaa meeqa keessatti buufame? Qur'aanni Nabi Muhammad irratti sallallahu alaihi wasallam waggoota 23 keessatti akkaataa sababa garagaraatiin buufame. Waggaa 23 keessatti buufame. Buufame yoo jedhamu xalayaa tokkoon barreeffamee kitaaba tokko ta'eetiin akkasitti nabiyyiirra buufame jecha osoo hin taane muraasaan akkasi buufameetiin booddee walitti qabameetiin barreeffame jechuu nabiyyimaan sallallahu alaihi wasallam. Kurnaffaa suuraa fi aayaan dheeraan qur'aana keessatti kami? Suuraan dheertuuni suuratul baqaraa. Aayaan dheertuun aayaa suuratul baqaraa keessatti argamu lakkoofsa 282 irratti aayaa argamu sanidha. Kana fakkaataa barnoota dabalataatiif YouTube irratti Mujaahid Fillah jettanii sarchi yoo gootan inshallah barnoota dabalataa kana caalaa argachuu dandeessanii. TikTok irratti Mujaahid Fillah 2 kan jedhuun argachuu dandeessu. Telegram irratti @Abduu Islam Apologies jettanii barreeffama akkana yoo barreessitanii sarchi gootan inshallah nu argattanii barnoota diinii keessanii koottaatiin kalaaltii bareedaadhaan nurraa baradhaa isiniin jedha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan naaf tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.